Beeksisa. Siyaasa waan jira. Firaankii dhaamisuun koo maaliin amma ilmoo amma waggaa takkaa qabdaa jechuun jiranii bara. Fakkaatee si jammaa. Guddisaa jedhiin waliin guddisaa. Akkasiiti makkush. Bisulatu moo hin jaalladha. Hayya ammas bakka dheeyin qabnu haasoo namarraa jaalladha. Amma gaala bakka bu'ee irra bahee mee akka suuraan deemaa jedhama. Yookaan irra bahee amma ilmoo dhabbee itti tura deemta. Ammas ganda biraa waggaa ta'edhan. Aboo kan akkan mallaalame ilmoo haadhii yaanitti gadi. Ilmoo abbaatu kana keessa lafa oofa ifii gaala gubbaatti jedha. Kun ilmoodhaa ilmoo haadhii yaani. Kan kasi godha. Hijaaboo amma gaagari lachuutti akka baanu dhabne yoo nuti akkana taanus akkana yoo nuti irraa buunee yaanus akkana duba akkana taanaan gaa falli tokko hin jiru falli tokkichaan jiru maali jennaan gaala tokko waan dachaa fi olu kana namni irra nutu qaa olu kana darbuudha ni darbinaa gaala guddaa qabanii taban uuma namni isaanii ijoollee nurraa hafa yaani miilaan lafa yaani miilaan lafa yaani oo kana bar jara gaafa kaan akkasi gowwaatanii jalla gale jara osoo gaala qabanii gaala darbanii miilaan lafa yaa'u amma gartee fagartee jecha ilma namaa jalaanii baataanii kan baatu jecha ilma namaa jalaanii isni homotamsa waan fedhe wayitiinsa laakiin ati immoo irra laalee وين ربي خيسك تك ومين مسقمتين تقالنا قالوا مولا الثاني فقال عمر ومن يستطيع ذلك يا سعيد يا سيد ميوانا تجد خنا أين ما كانت تنتا جنان فقال يستطيع رجل مثلك وين أما تنجي خنا بر نما كخيتي خنا تنتا جان الله مما والله أمر أمة محمد نما ربين موسى أمر أمة محمد وليس بينه وبين الله أحد ليس ربي ساجد نفسه كن جرد سنيد الدولة كانت في الجيش والجيشود دايا كان مثيلا عند ذلك دعا عمر بن الخطاب سعيد وكانت في عمر بن الخطاب أما جاء من بينا وقت يا من إيتاك كسر تجرا كافته إن شاء الله يا دير بدوان دير سات دفعات تدي بدي أروح بيجي إن شاء الله بدي لما ميمال بيجي أراك إيسا ميمال ده فايدة نتي أراك كتير ميمال بيجي الإسلام أي فيلا لمي جلال تدي نبي الله محمد كبر عليه السلام جلال كبر وربي خيسة تو خمينة نبيات خمينة نقوم تنجتيات يادا جبتو ميا وانا كبر lubbu deedina waan jaalattu obboleettiidhaan obboleessaan jaallachaa jirta waan lubbuu deedin jibbis obboleessaan obboleettiin jibbaa jirta yoo amma dura akkas hin ta'in harrumarraa ka'e irraa buqqaanu kun amala keenyaa miti amala islaamaatii miti amala mu'minaatii waan ifiin jaalattu obboleessaan jaalattu waan ifiin jibbitu obboleettiidhaan obboleessaan jibbi kun amala keenyaa miti amala mu'minaatii miti irraa fagaachuu qabna waan kana keessa nama nuti illee irraa fayyadamu rabbiin waa ta'eef seenaan hoggaa kaate qalbiin ta'e yoo duraan goggoochaate illee dhiitti beekan jara jajjabaa akkanaa kan hoggaa agarte isaan yoo maalittiin jira ani yoo rabbii kiyyaa maaliin dabalatame isaan seefiidhaan jaramanii asirraa yaani osoo lubbuun jiranii qaamni isaanii seefiidhaan dhabamu ani yoo rabbii kiyyaa maaliin dabalate beeka dhuganaadha sa'iid kun seenaan saadhaa seenaan jabduu fidu akkaataa inni jireenya keessatti dabala rakkina jireenya harkee rakkina kanarra afaanis maajaala jee kan akkaataa inni filate jira. Kaniif obboleeyyan islaamaa hundaa'u namanii fi dalagaa tolchuu keessatti illee jibba baasu rabbiin waan ta'isu isin hundaa'u yaada quraana keessa rabbi sun yaa guutu waan yaaddan harkachuu qooda keessa rabbi sin haa ta'isu riskillee riskii bareedduu rabbi sin haa fannu نمو ويادنين ولبه قودا في طرف الناس أمتو ربي سنرها كبو أما ربي سنرها كبو نون داو نمتوت ويدا ربي نواتايسو نما إسلامنا الأمر ربي نواتايسو كي أكسي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
inshallah obboleeyyan islaamaa seenan dagatinaa bakkee nuti itti dhaabne inshallah bakka Umar bin Khattab radiyallahu anhu arda bakka dhaamsa Sayyid dhaameetitti kana eenyu danda'a nam tokko danda'u jennaan nama akka keetii kanaas danda'a jee bakka sanitti isa yaamee jennee jechuun Umar Khattab maaliif jennaan gara naa gargaarii mootummaa na wajjin bulti jechuurratti isa yaamee bakka sanitti dhaabne inshallah saniif rabbi hundaa wajjin milkeessuu yaadama yaa gootu bakka yaadni motor rabbi tidak tahu itu wallahi beralih asan mat ber insyaallah ani simbralle ture tidak honda orang itu surta insyaallah ustazon ni jale jirtani len olpa China dalam China olpa obleitinya madda kai tunde duai kuda awasne kaynya tumani orri aku makiyen yang madura wang berli pemahaman bitin la bisa ya rabbi je inshallah guyya bodu hina fina musilleni nafnu hina fina namu kete wan kabdani sida hota imofa mal jettanin tabba mamadi kita da mamadi ofiga dai situ fida hota inam bisina kolkole namu wan kabdan ane sprela mo kanin gabala mandi kam jetta kambar kacam faja apa kira kata bila garin khatar bafa ga bujar kam wallahi nawa japa ga tidak warija ga bani nagar rabbi jira baro rabbi inshallah waraka sitte unde kabdanu akasin nuna ka inshallah rabbi sinamil ke suma jetna qaddam tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi ya dan brother di sebab sini amma rabbi si agus sindanna wa rabbi rabbul alamin subhanahu rabbil alamin ya Allah akase balai islam saganta dan ni rabbatina saganta baru ya rabbi inshallah ya rabbatina punolal arra sini tille du pejra du biri wani finjala to balai sanjala to balai tinjala du namu gize bijakal dijirenya barayda kai su diraju beta wallahi akas mamalle namu bije baridu kai tagalu kaita sigale ka mana barida kai sigale bakka jinke indir kai tagalu beda tani mabale islam wani findalan no bale hajal mutam kiya tadif de jabata tam sakanas wal birangaha namu wan kabdaritima sigale namu walittima wali dabarta kai sabut mayuni